natti kennuu didanii dukkaan isirraa fuudhu hin jiru. Birrii kabaltu hin kafaltu. Kijiba akkana dhiisi. Sagalee taaptaap godha sagaleen kiyyan dhagama. Abbaan ID kana. Abbaan ID kana. Maqaa isaa Leewwan. Gaaddisaa Muhammad. Akaakayyoo jib. Akaakayyoo. Argaa jirtu namni beeytan. Sheer godha. Gaaddisa maqaan nama ID kunu argaa jirtan warri argaa jirtan warri dubbifataa jirtan isa wajji bultee ulfiin utteela as jira bakkeen bulte as jira. Lakkoofsi isallee argamee jira sirriitti dhageeffattu laawwandi godhee isin dhageessisa gaaddisan kan utteela bulee ID'n isaa akka itti as ga'e ID isallee hattee ijoollee durbaa jala hattee kun ijoolleen durbaa kan hin qabne nama maqaan kee inni si beeku gagadoo si beeku maqaan kee. Sheer godha hundi keessan sheer godha. Dhiira hatu qofa argitan dubartiin hattullee biyya kana keessatti kan namni bo'aa jiru. Lakkoofsi isallee cufaa jira. Maqaan isaa Gaaddisaa Muhammadi argaa jirtu kallattiidhaan qulfii mana algallee fudhattee galtee jechuudha. Akitti galtee hoteela bulteellee kun asirratti argaa jirtanii lakkoofsi hoteela 104 birrii fudhattee 108 hoteela bultee ID namaa fudhattee dhufte asitti ijoollee dubartii qarshii 2000 jalaa fudhattee deemte hundi keessan dhagaa Oromoon dhiira qofa hata jettanii dubartiillee akkatti dadhabne jechuudha. Ana qofaa miti namoota baay'ee jira kiyyaan jira. Akkuma guyyaa oolleen nutti himamee dhufne kunoo as jirti mallaqa kennaan jirtu. Senti kamu hati kamu kawat di sini. Kinoo mucattiin ishee kana jechuudha kinoo ishee kana beektan jechuudha. Argaa jirtu. Namni Sheer godhaati ishee kana jechuudha. Isittuu qabna maa kinoo sisirratti qabnee waraabna gara. Injiru wanni akka jiru. Wanni akka jiru. Abdurrahman galgala irraa si kadhan. Abdurrahman jala ka'e. Ka'e jala irra qabi deemi. Qabi irratti. Kabajaan. Akka jiru fuula kee dhufatu jiru wanni akka jiru. Fuudhi firra. Gara nalaa kana kullaa dhaabat. Hatuun namoota hunda hatuun algaa ittiin buluun ganaa hatta. Argaa jirtu kunu. Diisi. Kunu akka argaa jirtan kiyyaa birrii 500 dhooggatte isa kana konkolaataa deemtanii irraa dhooggatte kunu as keessa ta'aa jira har'a birrii durbaa qarshii 2000 fudhatte ID namaa fudhatte kun isaalli tokko illee hin jiru safuun isin jettanillee hin jiru hattu irratti dhiira qofa hattu jettanii kunu kiyya gattaa wanni jedhu hin jiru kiyya gattaa wanni jedhu tokko illee hin jiru isin taaptaap godhaati sheer godha. Irratti qabi jedhaa irratti qabi. Kunu argaa jirtu. Akkuma dura hatte san as garagalii dhaabat as garagalii taa'e. Abboo dhiisa rabbi jedha rabbi si haggalabbatu jaldees. Rabbi jedha dhiisa jedha. Qaldiin kun hin jiru. Waraabaan jiru laayivii jira gana viidiyoo immoo si irra waraaba. Galgala irraa si kadhataa. Eenyuun bira birriin hatte eenyuun bira jira. Dhageeffadhu obboleetti leengadde birrii 200 fudhattee siimataa jiran kiyyaa birrii 500 irraa fudhattee kunoo as taa'ee siimatan. Nama unoo biyya galuuf deemaa jirti akka teettee hin dubbattu. Birrii si jala fudhatte nama mara dhooggatte. Asirra kaa'ee viidiyoo naasofnu waan nu hubatintu jira. Hundi keessanuyyuu dhageeffadha. Ogummaan kun waan nu hubannetu jira. Arree jirra sinee galee. Galgala irraa kadhataa ture. Yoo diqqaate sa'aatii 5 kadhanne sa'aa 5 namni isiin algaa hojii bultee jira mucattiin abudaa al'een irraa dheengadda waraqaa forososii xumurree biyya galchuuf rakkattee biyya galchuuf finne garuu isiin 2000 jalaa fudhatte amani jennaan birrii suuqii kennee jira fuudhee jira garuu warra suuqii sanillee gaafannaa nutti kenneedhaan garuu isiin erga galgalaati rabbee dheennee kadhannee jechuudha istiin akka namni nama kadhannee isii kadhataa turre sinee galee dhiisi haa ta'e jechuudha achumaa ta'e lakkoofsi waa'ee faaman isiin bultee ni kinoo kana.
Isin galee sadaffaa hoteelli isiin bulte kinoo as alqasmiyaa kana keessa jechuudha. Achumatti kennee. Sadaffaa lakkoofsi qulfii jechuudha. Namni hoteela bulee beekoo jiraate yookiin mana arabaa dalagu hin jiraame kinoo kuni qulfii hoteelli ittiin banamu. Qulfillee akka itti bantee baateen hin beeknu mucaan mana san keessa jiraachuu danda'a itti qulluftee bahuu dandeetti. Kun eela kinoo. Akkuma argitan kan. 10-8 bulte jechuudha. Lakkoofsi isiin bulte 10-8 garuu kadhataa turre. Mucattiin tun garuu har'a birrii hin qabdu waan maatii isii ittiin galtu maatii isii dhukkuba. Garuu nuti erga galgalaati istiin haga ammaatti kadhannee nu dhoorgatte birrii wanta jedhannee kadhannee hin jiru. Galee baay'ee nu shawwadaa turte jechuudha. Abbaan ID kanallee gaafannee lakkoofsaan nu dide waan ta'eef maqaa namni wallaaluun jiru isinii galee isinii yaamnaati abbaan isaa dawwalee jechuudha furmaata haa godhu. Gaaddisa Muhammad Muhammad jedha. Namni beektu keessaa nu dubbisi. Sagalee keessa deemtanii maa dhaggeeffatu? Achi taa'e kanarra isin. Sagalee dhaggeeffatanii. Ifin mucattiin tuni Galgala haara har'a rasii qofa osoo hin taane har'a qofa osoo hin taane Kaleellee kakattee birrii fudhattee mana biraatti qayyaratti. Mucicha manatti cufuun ol todhanii. Mucicha akka jedhaa jiranii akka ammanatti fakkaatutti itti cuftee biraa baate. Kuni muftaa mana algaa bulaniiti. Aayidiin isaa fuudhame muftaan isaa. Maal cakkaniin akkasii maal goote amma ayidiisii kana fudhattee sin monitoor keessa sirreeffadhaa. Dhaadan dukkaana dhaynee abbaan mana kana kireesse galgala taa'ee haga sa'aatii kana hojii isaa dhaabee kadhata. Haga nuti ajmaalii kaanee as dhufnu dirasitti ni kadhatamti. Firaankii daamiti firaankii osoo ta'e akkanatti lakkoofsa hoteelaa waan hunda isin agarsiisna kootu haati mucattiin birriin jalaa bade haa dubbatatu. Kootu. Kuno yoo feetan haati mucattiin birrii jalaa badde kunooti. Kootu dubbata. Kootu. Dhiisa. Yalee rakkoo akkana gahuutu jira jechuudha. Fuudhee Amante. Fuudhee jira dukkaana kaa'ee jetti. Biyya Arabaa keessatti namni dukkaanatti bira nu hin jiru. Kuma lama namni namarraa fuudhu. Ana qabdani. Eega. Birrii kanaan nama takka waan nama se'a birrii silaa kan godhi. Ati birrii suuqii kan godhe obboleetti. Suuqiidhaan fuudhe. Uummata kana hunda irratti si achi gargalchinaa birrii akka fuuteef hin fuune dhugaa jiru amma baasta. Uummanni agargaaree micayyoo galchu. Akkuma nutti himtetti uummata Oromoo. Akka nutti birrii kana fuudhu uummata Oromootitti himi micayyoo dhukkubsattee maatiin irraa wanti jedhu barbaadan gargaaran barbaadan dhiisan atis Oromoo. Kino. Fuudhuuf dhiisuu shaamansiisaa. Mana algaa keessatti hidhamuu danda'a mucaan. Mana algaa keessa jiraachuu danda'a. Nommaa isaayyuu. Maaliif jennaan ulfiin algaas keessa jira? Lakkoofsa algaati? Hin jira. Jira. Fidi. Kagaaddoo fidi hin dawwal. Uummanni piraankii dheettan jedhan piraankii miti isinii galee qaatarraa kadhataa turre yoo xiqqaate sa'aatii 5 moojaa kadhataa turre. Garuu akkaataan isiin itti nu shawwadde garuu birrii fuudhee jira. Birrii 2000 kana fuudhee mana keessaa fuudhee gadi hin bahee warra suppermaarkeettii kaa'edha. Namni jara kennu nuti hundi warra biyya kana jirtu suppermaarkeettiin birrii 2000 sirraa fuudha. Dhiifa mataaftaam naa godha naa adabee jira. Hundi keessan koppiliinki naa godha warri asirtan naa adabee jira. Kaaniin seenne. Adabbii kana narraa kaasaa koppiliinki godha. Hin tuqin. Namni 500 asirtan kuni ijaan arguudhaaf nurratti koppiliinki godhaa jiranii narraa kaasa. Koppiliinkiin kun hin ka'a daqiiqa takkatti namni 500 koppiliinki naa godha. Ani nanne Oromoo gargaare waan ta'eef koppiliinki naa godha hundi keessan. Hundi keessan koppiliinki naa godha taaptaam naa godha. Hundi keessan Oromoo ani ufii hatee osoo hin taane ilmi Oromoo yoo hatee akkatti rakkatu. Waraqicha agarsiisina waan aayidii agarsiisne. Baleo caramba,
kun jala qabdan ati je Wala kan balleessi. Yeroo sirbee galame namni hin dabala yeroo kaan immoo ni dhaabbata. obsa Badeo karam, badeo karam, badeo karam, badeo karam, badeo. Sofie, adam, badeo, adam, badeo, adam, badeo, adam, badeo. Jabile, walin tiksine, walin tiksine, walin tiksine, walin tiksine. Imima, walin tiksine, walin tiksine, walin tiksine, walin tiksine. yo lata ini limba kadiba asida Kaya kanaan ni Koy may kang follow ko daw. Malet Sirba sargi. Sirba miti kuni kashamarri faaffattuudha. Isaan manu jala baay'ee baafannee ya wartu idote na toltu kakarobe baradan igadi totati kagale hansara ilava kocha eviye kochi ati gabai ilava koti laftinu o konandine jibatu namanjire lagaje karura andalga marse taketi chati asiha agabdu barse situkara anada barse durba asia agabdu tiya bika asita dartu hangafan gurguradu handaran gudum fadu harake esibitani kijibab sifidani eshire elalabani wanire